Dogongora kanatti seennes shaniin jedhamu kuni hin dhufanii meeshaa fidinuun jedhu meeshaa saniin hin qaxaqatamna hanqa burraa fudhatanii durran nutti baay'annaan itti galle miseensa ta'an odoo cinqii keessa irru yaadatanii too'i maanguddoon nu dubbisuudhaaf waamicha kana godhanii nunis wanti sun nu galtee gorsa gahaa nuu kennanii misgeedhaan nu galchaniiru. Ammas hanafee too'i jedhe suni waan biraati waan nu xaqqabneef qotannee jiraachuudhaaf nuyi mootummaadhaan waliin lolle mootummaadhaan walitti hin buune ammas isatti deebinee too'i of jijjiiruudhaaf sinis nutti makamtanii loluu qabdan nuun jedhan jechuudha. Inni bosona keessa deemee loluu diina malee karaa miti jechuudha. Amma booda ibiddatti nu gatanii maatii keenyarraa guyyaa tokko lama osoo hin taane hangee torbee lamaatti urfa bulleenu maaliif sababa diinaaf bitamne jechuudha. Har'aa booda uummata gaaditti hafan hin gorsinaa kootta hin jennaan waamicha hin dhiyeessinaa bakka hiriyoota kaabbooti keenyatti. Uummata Oromootiif qabsoomnanii uummata Oromooti. Hin qabeenyas qabu uummata Oromooti. Hin qabeenyas fudhatu uummata Oromooti. Maaliif uummata Oromootiif qabsoomnanii 200,000 500,000 han murteessu eenyu murteessu eenyu tan irratti murtaa'u hoo jenne dogongora bakka akkanaati. Fuulduraafis immoo hojii kanarraa hin teenyu maaliif araarri hoo jiraate nageenyi hoo jiraate waan bal'aatu hojjetama waan ta'eef uummata kanaaf illee baay'ee jira waan ta'eef hin sassaabna ammallee hin gorsina gara nagaatiitti akka deebi'an hin taasisna. Bulchiin gadaa keenya maanguddoonni keenya ijaarame miseensota abaaboo shaneetitti makaman hidhattoota ta'an haala qabatamaa aanaa keenyatiin garana deebisuun danda'ameera. Hojiin amma eegalle kun kaka'umsaa uummata keenyatiin caasaa keenyatiin miidhaan abaaboon shanee irra geechiste hubachuudhaan uummanni of keessaa baasee gara nageenya isaatiitti deebi'uudhaaf hojii bal'aan bu'aa bal'aan argameera. Ammallee yaaddoo akka ta'ee fi iddoowwan caasan itti makameetoo rakkoodha jedhame kana hojiin opereeshinii nageenyaa kanaaf ta'uu isaatii fi kana keessatti harka wal qabannee kan hojjennu ta'uu isaa. Caasaan nageenyaa hooggansi siyaasaa hawaasa wajjiniin hojjete irraa ka'ee humni baay'een harka kennuu danda'ee jira. Hanga ammaatitti sadarkaa godinaatitti gara nama 320 ta'u harka kenneera. Ammasoo ta'ee karaan nu baasu karaa nagaati. Rakkoo keenya irratti teenyee mari'achuudha. Hawaasnis ijoolleen isaan keessaa dogoggortee jirti. Hojii kana hojii mootummaa qofa godhanii ilaaluu odoo hin taane ijoollee kanarratti hojjechuudhaan ijoollee kana mariisisuudhaan gatiin odoon kaffalamin xiyyiitiin achi dhukaatus nu ajjeesti kana dhukaatus nu ajjeesti kanarra immoo mari'achuutu carraa guddaa qaba waan ta'eef karaa nagaatiin harka isaanii akka kennatan dhaamsa koo dabarsaa. Mootummaanis humnoota akkasii kana bu'uura irraa balleessuudhaaf hawaasa wajjin ta'ee hojii guddaa hojjeta.